suuraa kan argitanii namichi tan argitanii tan argitanii tan milishaa dhammatu tan asirratti argaa jirtan tun milishaa obboleessa kiyya miskiina waa takka hin beekne qabdee 30 na gaafatte ammatun hidhaa jirti garuu galatooma isin sagalee doktoraa dhageettanii irraa hidhuuf hin baasin naan jettanii ummata kiyya naa caalu yoo feetan deema mucaa ol deebisaa kuno tan argitanii milishaa 30 na gaafatte wallahi poostaa beetii bira dhaqate waajjira poostaa beetii bira gaafadha soboo jettan hidhaa jirti am isini galee warri sobateetan jechuudha obboleessa biyya alaati qabaa dhageennan nama mallaqa qabu alaa qabaa dhageennan ilmoo haftamii ta'uu dhageennan bar milishaan tun akka jala kaate kuni warqitu lafa deemaa jira jettee ariitee si qabdee saalfii tokko malee 300 miliyoona si gaafataa jirti milishaan darajaa milishaatitti jechuudha 25,030 gaafatama isini galee nuti waan hunda nurra gayu wanni usnuuf du'a sodaannee miti ummanni keenna yoo dhume homa oromoon biraa ta'uu ta'a addaa miti jechuudha garuu mootu nagaya barbaacha annaa qaxaaxilim hin abbaa baasnuu lamaana tahalloo inji amma fakkeenya namni amma akka anaa kun nama zarii zartaa isaatu dagate nama waggaa 21 ol biyya namaa jiru nama galus yaada hin qabne karoorallee hin qabne halkanii guyyaa asirraa nama yoo abbaa fedhe walitti naqee dantaa biyya sana hin qabne waa takka hin qabne jechuudha nama ira fakkeenya jechuudha garuu maaliif akkuma biyyaa waan qabne akkuma biyya galuu hin barbaanne sanittu nagaya ummata keenyaa filannetti wanni cal'ifne jechuudha nagaya caala kaanis hin fakkaannu kanas hin fakkaannu rabbi walitti haa araarsu jidduu keessan deemne ibidda hin qabsiifnu jenne usna barnu wallahi isuma dhugaa rabbi kakadha isinitti fakkeenyaaf kaayyoon nama akkana nama biyya baqaa jiru kaayyoon isaa hawwin isaa Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa deemuudha habiibi biyya galee investi gochuu miti biyya galee aangoo qabachuu miti nuti hawwiin kenna diyaasbooraa ta'uudha anta majnuun kabiir maraattuudha isin namni waan haadha abbaa kiyyanna jala si jammaran haadha rabbiin irraa fudhate qabuyyuu tagalagale roorroo amma ummanni keessa jiru kana harmee kiyyan argitu rabbiilleen baga rabbuun agarsiisin akkam abbaa kiyyatta amma yeroo bade kanan qabanii haadhate yoo garafan minissammal haadhate mormo yoo irraa kutan minissammal filatamtettumaa jirti amma harmeen tun jeste haadhumatiyya fakkaatti yeroo tokko bar duutummaan tunuu gaarii fakkaatti jeste haadhumatiyya fakkaatti amma harmeen tun amma haadhumatiyya fakkaatti ilmoo gudeedu antee bittoon minissammalku osoo si ta'e hoo maaltu sitti dhagama silaa deeme mana hunda keenyaa wal ga'e wanti kun wal ga'eera osoo si ta'e maaltu sitti dhagama antee bittoonis gisee manni bar miskiina irraa diigamu namni tokko sagalee hin taane bar namni tokko hin dubbanne bar hin cal'ifne magaalaa bareechuu fi badhaadhina kana qabaa jenne zimmitaa filanne because kaan gurra jiru oromoo bammiloono zimmitaa filanne garuu wanni amma cal'isuu nama dhoggu bar cal'isuu wanni nama dhoggu yeroo goondarii kaanii osoo amaarri miliyoonan oromiyaa keessa jirtu haadhatee gorra'an ati haadhan qabdu obboleessa kee gorra'an ati obboleessan qabdu yeroo oromoo gorra'an dame oromoo adeellam ayaa qaaxxilam ayaa naaddidam silxaanni kee kaarra haadhaaf abbaa keen gargaarre eenyuun gargaara gaafii dabar kun gaafii dabar waraanni kee kaarra haadhaaf abbaa keetiraan ittifne yoomal qiyaamaa ibidda jahannamirraa nu ittisaa xiyyaaqeen kana kenna nuti bar akka warra miidiyaa fayyadamuutti gisee wallagga buqqa'u waan silaa mootummaan goruu qabu qayi masqalii tokko goruu qabu shilingiif sumunii qabnu walitti darbinet kadhannee seeran bakka haa ga'uu baatu si gargaaraa jirra dalagaa mootummaati beela baasuun ka buqqa'e gadhaabuun dalagaa mootummaati dalagaa warra siyaasati dalagaa kenna miti barnuti aangorran jirru boru aangoo qabatuuf dorgomaan jirru bar yeroo arsiin buqqa'u bar akkasi bar yeroo wallaggi buqqa'u akkas turre bar yeroo shawaan buqqa'u akkas turre bar yeroo booranni buqqa'u akkas turre bar
nuti ijoolleen biyya alaa kana jirru akka nama boru galee aangoo qabatu heduu dalagaa isin silaa dalaguu qabda waan qabnu waliin baafne kan qabne mul'iin nu cittee asirra teenne sadaqaa kadhanne seeraan bakka nu haa ga'uu baatu isin bira dhaabbataa turre shilingiif sumurii nu asirraa walitti qabne isin karatti qabdanii nyaataa turtan ba nyaataa turtan namni dubbatee hawaasa kanatti isin hima jira hin jiru jechu afaan keenya qabannee usne ummanni maallaqa nutti gargaarsi meeti jira hattuu nuun jira kasumanuu takka keessaa nyaatin nagaya ummata kennaa barbaacha bar isin saaxiluu dadhabnee miti bar quba isin qabuu dadhabnee miti bar warri lamaanuu jechu yeroo asirratti warri maallaqa nutti kenne hattuu jedhee nu arrabsu nuti akka nama ofii nyaatatti waan kaadireen balleessitu cal'isaa turreefi haa ummata keennaaf nageenni bu'uuf nagaya barbaacha maqaa keenyarra hawaasa keenya nagaya hawaasa keenyattu caalaa jenneeti bar isa dhugaa rabbi gargaarsi ani keessatti hirmaadhe keessatti hirmaatu tokko hin jiru kan keessatti hirmaadhe nagayaan bakka ummata san bira gahe tokko nagayaan ka gahe tokko hin jiru yellamu irraa nyaattan aanatti qabdan godinatti qabdan warri kun qaba nuti eenyuuf jiraanna eenyu wajji jiraanna isinoo eenyuuf jiraattan eenyu wajji jiraattan qurxii maa nutti himne ka oromoo qabsaa jettus ka oromoo baalaa gizeero jettus ummatuma oromoo jedhamu kanatti maaliif qurxii hin himne koppilinki argi taappa arginnaatin bidaa gowwoota as jala teettitri koppilinki godi taappi godi sagalee taa jetti yoo namni asii sagalee ta'u teettee mataa dhagaa gootee nama laalti akka tiktookiin gubatu wal barbaade koppilinki godi hundi kee taappi godi isini galee eenyaa iski min baddalnaachoo ummanni miskiinni kun garatti isin baate duudatti isin baate harma isin hoosise isin barfiifate baadiyaa duutuu san keessaa baatanii akka nama takkaa baadiyatti dhalatanii ummata baadiyaa kana yoo darartan rabbi maal isinin jedha boru maal himattan ko aangoon ergisaa bar irraa kaataa bar hayla sillaasanin ka'ee bar hammaamatti awwaalame bar mililikka isin sagaddaniif har'a 4 kiiloo keessatti dhaabdanii sagaddaniif qomaaxee ufirratti dhudhuufaa du'ee bar mootiin ummata dararu addunyaa kana gubbatti milikkata argaa bar mootota Itoophiyaa bulchaa turan keessa silaa warra aangorra jiru kanaaf jechuudha an dhugaa rabbi isinitti hima mootota Itoophiyaa bulchan keessa mililik osoo lubbuun jiru yoo walgahii deemu hin dhudhuufaa bar dhuufuu qabachuu hin danda'u bara dhuufuu muujizaan rabbiin addunyaa kana gubbatti garsiisa wallaahi warra seenaa beeku gaafadha olaamaa'ota gurguddoo gaafadha mililik yeroo sabsabaa deemu dhuufuu qabachuu hin danda'u hin dhudhuufa bar wannoo godhatee deemaa jira ture maalinni kagaangeetti godhan san kagaangeetti godhan asirratti gaangeerraa godhanii qillisu sammaa maqaa isaa akka qaayidaa bareeduma kaabbaa isaa kanarra bilbila akka gaangeessantu jira ka mililikii fi namicha biyya kana jira waan ta'eef maqaa dhabuun barbaada mootii biyya kanaa ka turee fi mililikiin seenaa keessatti namni osoo lubbuun jiru miidhaa inni ummata irraan ga'e rabbiin jazaa deebi'ee fi yeroo ummata keessa deemuu saalfatee bilbila ofitti godhee deemu mililik ture bar dhuufuu qabachuu dadhabe harka cite miila cite hin qomaaxa'e rabbiin addunyaa kana gubbatti isa azabee qabritti isa galchee bar kasuu attin maaram mililikiin kufe hayla sillaasee dhufe hayla sillaaseen hammaama 4 kiiloo amma soddaan jiru san keessatti awwaalame bar hammaamatti awwaalame bar shintibeetii itti udaanaa ture keessatti awwaalame bar maa inni kun ummata dararaa ture jechuudha mallasaan osoma asirraa caffaru duu isaa qofa dhagenne bar sammuu dhoo'ee jechuudha aangoon ergisa akka itti dhuftu malee akka itti deemtu hin beektu obboleessa kenna namicha diimaa soddaa nama waggaa 27 baratee sisa maalle ummata keettu sii caala waraana harkaa qabda aangoo harkaa qabda masriin ati doorsiftu tamaali sumaaleen ati doorsiftu tamaali bishaan garbi ati nuufiddu kamaali eertiraa ati doorsiftu kamaali ummanni kun achittu warri zinnaash obboloota ati irraa dhalatte morma irraa shak godhaa jira mina irraa gallinaar warra soddaati walitti buun nuti baaran barbaannu nagaya barbaanna obboleessoo biyyi liiviyaa taatee bar namni tokko
mucaan qal'aan tokko biyya Ameerikaa kana obboleessa qabaa dhageennan ila la suuraa kana argitanii hin baasin naan jedhan garuu warma mootummaatti hin baasin naan jedhe ani hin baasa yoo feetan deemaa deebi'a qaba yoo feetan deemaa mucaa obboleessa kiyya kadheen gada gadhiiftan qaba ila suuraa kana argitanii namitti tan argitanii am tan argitanii tan milishaan ammatu tan asirratti argaa jirtan tun milishaa obboleessa kiyya miskiina waa takka hin beekne qabdee 30 na gaafatte ammatu hidhaa jirti garuu galatooma isin sagalee doktoraa dhageettanii irraa hidhuuf hin baasin naan jettanii ummata kiyya naa caalu yoo feetan deema mucaa ol deebisaa kuno tan argitanii milishaan 30 na gaafatte wallahi poostaa beetii bira dhaqaatanii waajjira poostaa beetii bira gaafadha soboo jettan hidhaa jirti am isini galee warri sobateetan jechuudha obboleessa biyya alaatii qabaa dhageennan nama mallaqa qabu alaa qabaa dhageennan ilmoo haftaamii ta'uu dhageennan bar milishaan tun akka jala kaate kuni warqitu lafa deemaa jira jettee ariitee si qabdee saalfii tokko malee 300 miliyoona si gaafataa jirti milishaan darajaa milishaatitti jechuudha 25,000 30 gaafatamu isini galee nuti waan hunda nurra gayu wanni usnuuf du'a sodaannee miti ummanni keenna yoo dhume homa oromoon biraa ta'u ta'a addaa miti jechuudha garuu mootu nagaya barbaacha annaa qaxaaxilim hin abbaa baasnuu lamaana tahalno inji amma fakkeenya namni amma akka anaa kun nama zarii zartaa isaatu dagate nama waggaa 21 ol biyya namaa jiru nama galus yaada hin qabne karoorallee hin qabne halkanii guyyaa asirraa nama yoo abbaa fedhe walitti naqee dantaa biyya sana hin qabne waa takka hin qabne jechuudha nama ira fakkeenya jechuudha garuu maaliif akkuma biyyaa waan qabne akkuma biyya galuu hin barbaanne sanittu nagaya ummata keenyaa filanneeti wanni cal'ifne jechuudha nagaya caala kaanis hin fakkaannu kanas hin fakkaannu rabbi walitti haa araarsu jidduu keessan deemne ibidda hin qabsiifnu jenne usna barnu wallahi isuma dhugaa rabbi kakadha isinitti fakkeenyaaf kaayyoon nama akkanaa nama biyya baqaa jiru kaayyoon isaa hawwin isaa Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa deemuudha habiibi biyya galee investi gochuu miti biyya galee aangoo qabachuu miti nuti hawwin kenna diyaasbooraa ta'uudha anta majnuun kabiir maraattuudha isin namni waan haadha abbaa kiyyanna jala si jammaran haadha rabbi narraa fudhate qabuyyuu tagalagale roorroo amma ummanni keessa jiru kana harmeen kiyyan argitu rabbiilleen baga rabbuun agarsiisin akkam abbaa kiyyatta amma yeroo bade kanan qabanii haadhate yoo garafan minissammal haadhate mormo yoo irraa kutan minissammal filatamtettumaa jirti amma harmeen tun jeste haadhuma tiyya fakkaatti amma yeroo tokko bar duutummaan tunuu gaarii fakkaatti jette haadhuma tiyya fakkaatti amma harmeen tun amma haadhuma tiyya fakkaatti bineensi haadhatana boochise haadhateen dhiisu bineensi haadhatee boochise haadhatiyyan dhiisuu jechuudha wallahi ani yeroo imimmaan harmee tana argu baga yeroodhaan osoo biyyin badin deemte alhamdulillah baga dirraan hafuura galfatte du'a filataa jira namni du'a azala rabbii filataa jirra nuti amma warri biyya namaa teennu warri haawwanni keenya dhukkubsanii nurraa du'aa jiran du'a rabbii ta azalaa san filataa jirra gubanne akka taanu dhabne osoo ati lubbuun jirtu haadhatee goondarirraa dhufanii qalu haadha akkanaa duratti intala durbaa gudeedu haadha akkanaa abbaa kee duratti gudeedurra du'a azala rabbii dhibamtee duutu san filata namni 200,000 as jiru kun 200,000 kun wallahi du'a akkasii filatan harmeen ta'e faannoon morma irraa muruudhamoo dhukkubsattee duudha osoo siin jenni kan filatta ka rabbiin filattu hin filattamu filattu an amma yoo harmee akkanaa boottu argu baguma haatiti osoo waan kana ijaa hin argin jedha maaliif hamma tokko yaaladhee isinillee na gargaartanii na wajji boottanii ol qabnee gaqqabnee guyyaan gahee deemte ba harmee akkanaa tanoota cinqii keessa jirtu ilma akka nuhii qabdii bar ilma akka keetii qabdii bar harmee akka teetittu dhalee bar yaa ka humna qabdu yaa ka qawwee qabdu akkami garaan si danda'e akkamitti imimmaan haadha tana dassi jedhe akkamitti tole indeek toodik chaale garaan kee akkamitti danda'e ana kana gubaa jiru kana waan biram akkamitti danda'e yeroo haati oromoo boottu yeroo ati aangorra jirtu
yeroo ati bosona jirtu yeroo gadheen ganda ofii shiftaan ganda namaa dhuftee harmee kee boochiftu garaan kee akkamitti danda'e indee toodee chaale garaan kee akkamitti dhagaa gurraacharra jabaate akkamitti jabaate xiyyaaqara kun gaafidha anaaf abbaan fedhe aangoo haa qabatu nuti rakkoo miti yoo fedhan wal dhabaa rakkoo